Nageen hadirsu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kana qindee fannee isinitti maaduu kan isinitti maansara sabaatiin oduu jalqabaatiin magaalaa Gaambeellaatti dhalattoonni Oromoo achi buuteen isaanii dhabame hedduu ta'uu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan jiraattonni magaalaa Gaambeellaa OMN dubbisi ajjechaa suukaneessaan kun ammallee akka itti fufee jiru himanii akka duguggaa sanyii toon irratti adeemsifamaa jira jechuun dubbataniiti jiru gabaasa qindaa'e Muhammad Fantaallee akka itti aanottee isinitti maamu. Gaambeellaa keessatti yakka jecha jumlaa sabummaarratti xiyyeeffatee ammallee itti fufuun torban ta'uuf deemam. Haleellan eenyummaarratti xiyyeeffachuun guyyoota ja'a dura eegaleem lubbuu namoota hedduu dabarsuufi qabeenya namoota hedduu mancaasuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gara sirraa dubbise himanii jiru. Magaalicham keessatti ilmaan Oromoo waajjiraalee mootummaa bakka hojii fi mana jireenyaa keessaa gadi baasuun itti dhukaasanii ajjeesaa akka turan kan yaadachiisan jiraattonni Gaambeellaa dhimmi kun xiyyeeffannoo dhabuunsa akka malee nu miidhaa jira jedhu. Jiraattonni magaalaa Gaambeellaa yaada isaanii kennan ajjechaan suukanneessaan kun ammallee akka itti fufee jiru himanii yakka duguggaa sanyiitu nurratti adeemsifamaa jira jedhan. Jireenyi Oromoota hedduu haleellaa kana booda rakkoof saaxilamuusaas ibsanii jiru. Gati Oromotaan duwwaadhaaf itti qabanitti fideeranii nama baay'ee ajjeesaa turanii sanas viidiyoo fi suuraatiin miidiyaa irra naanna'aa ture barbaachisaa ta'an kanas miidheessuu dandeenyanii qabaman. Darbee immoo akka gidduu kana dhagayetti ganaa ammayyuu ijoolleen bahanii bakkee jiran hin jiranii isaan waan hin beekamne jiru waggaa isaarra hojjechaa jiru. Amma lakkoofsi nama du'ee mootummaan kana'edha. Wanta qabatamaatti beekamu hin jiru. Kanaa ol ammammaatti namni 200 dhamaa jira. 200 ol dhibbaatti ta'uu danda'a wanta beekamu hin jiru. Dhalattoonni Oromoo haleellaa kana booda hedduun bakki buuteen isaanii wallaalamee akka jiru kan himan jiraattonni hanga ammaatti namoota ifaan ifatti ajjeefamaniin alam warreen bakki buuteen isaanii dhabame eessa akka jiranii fi maalirra akka jiran hin baramne hedduu ta'uu dubbatan. Guyyaadhaan gara guyyaatti reeffi namoota bosonaa fi qarqara magaalarraa argamaa jira kan jedhan jiraattonni Oromoonni sabummaan ajjeefamaa jiraachuu himanii jiru. Gaafa shaakaa keessa deemanii barbaadan reeffa namaa akkuma baalaatti funaanamaa jira waan ta'eef kana jedhamuu hin danda'u jecha. Ammaaf Gaambeelluma katamaadhaati naannoo ishiitti kan ta'aa jiru. Isa fagoo maal beeknare kan amma naannoo keenya jiru waan arginu malee waraqaa akkasiisaa jiru jiraatanii duugasanirraa wanti beekamu jiru. Taatee guyyoota 5 dura ture qofa osoo hin taane hanga har'aatti wanti nurratti raawwatamaa jiru suukanneessadha jedhu. Mootummaa federaalaas ta'e kan naannoo dhimma kana furuu dadhabuun dhimmichi ittuu akka hammaatu taasiseera kan jedhan maddeen ilmaan Oromoo waajjiraalee mootummaa naannoo fi federaalaa keessa jiran hedduun yakka Oromoo irratti raawwatamaa jiru kanatti mufatanii hojii gadhiisaa jiru jedhu. Dhimma kana ilaalchisuun itti gaafatamaa waajjira Bilxiginnaa Oromiyaa kan magaalaa Gaambeellaa Obbom Garramuu adabaaf irra deddeebiin bilbilan kaasaniin. የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይሞክሩ። Ajjechaan qaamolee nageenyaa naannoo Gaambeellatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru gara magaalaa Godinaalee fi aanaatti babal'achuun aanaa Abaaboo jedhamu keessattis ajjechaan raawwatamu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork jiraattotarraa odeeffateera. Haqa Oromoota walloo duguggaan sanyii irratti raawwatamee dhoksuuf dabballoonni Bilxiginnaa yaalaa akka jiran ibsameem. Viidiyoon ba'uu hordofee dabballoonni naannoo sanaa marii taa'uu odeeffanneem. Walgahiin kun kan geggeeffame walloo magaalaa Kamiseetti ta'uutu ibsameem. Waltajjii magaalaa Kamiseetti taa'amaa jiru kanarratti dabballoonni aanaa Dawwee Harawwaa Arxummaa Fursee Jillee Dhumbuggaa akkasuma bulchiinsa magaalaa Kamisee fi kaaba Shawaa magaalaa Haxaayyee irraa bal'inaan hirmaatanii jiraachuu maddeen addeessaniiti jiru. Waltajjii kanarratti dhimma Oromoota rashanamanii tibba kana ijoo dubbii ta'ee dabballoonni haaluuf yaalan jedhameeti jira. Itti gaafatamaa paartii Bilxiginnaa godinaa kan ta'an Kadiir Alii ajjechaan wallootti raawwatame jedhamu soba jechuun adda durummaan haqa Oromoota walloo dhoksaa jiraachuu jiraattonni komataati jiru. Qeerroowwan baha Oromiyaa ajjechaawwan suukaneessoo iddoowwan garaagaraatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffataniiti jiru. Uummanni Oromoo tokkummaan nageenya ofii tikfachuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Na'imaa Umar dabalata qabdi.
Qeerroowwan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii fi yaada isaanii kennan ajjeechaawwan Walloo, Gaambeellaa fi kutaalee Oromiyaa garagaraatti raawwatamaa jiru duula duguuggaa sanyii akka sabaatti Oromoo irratti aggaamame ta'uudha dubbatani. Ajjeechaawwan kunneen qaamolee mootummaa fi humnoota isaa waliin hidhata qabaniin raawwatamaa jiraachuu eeranii kaayyoon ajjeechaawwan kanneenii Oromoo dadhabsiisuu akka ta'e himaniiti jiru. Qeerroowwan baha Oromiyaa ajjeechaa bakkeewwan garagaraatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru gochaa gaddisiisaa akka ta'es eeranii jiru. Ajjeecha Wallootti ta'ee fi ajjeecha Gaambeellatti Oromoo irratti addatti xiyyeeffatamee ta'aa jiruu fi ta'aa ture kun kan baay'ee nu gaddisiisee fi akka sabaatti illee kan nurratti deemaa jiru sanyii duguuggii ta'uu uummanni Oromoo beekuu qaba. Nus akkasitti hubannee jirra. Kanaaf yeroo kana keessatti uummanni Oromoo garaagarummaa qabuu fi haala qabu hunda dhibbisee akkamitti tooftaa kana jalaa baane jedhee hiree isaa murteeffachuu biyya isaa dhuunfachuu yoomiyyuu caala yaadaa fi qalbiin tokko ta'e wal qoqqooduu dhiibnee lammii keenya kadhumaa jirta Wallootii fi uummata Oromoo addatti waraanni mootummaan dhadhachiisee addatti duguuggaa sanyii nurra labse kana akka qeerroo baha Oromiyaan ni balaaleffanna. Yeroo lolli kaabaa dhaabbatee araarri bu'uuf jaamaa jiru kanatti Oromiyaa keessatti lolli duguuggaa sanyii giddugala godhate adeemsifamuun badii Oromoo irratti xiyyeeffate akka ta'e qeerroowwan dubbatanii jiru. Daa'imman kichuu fi ola deemaan karaatti hafaa haadhaa fi abbaan booyaa jiru. Manneen jiraattota gubachaa jiru jechuun kan ibsan qeerroowwan kunneen biyya abbaa keenyaa irratti salphannee jireenya gadadoo jiraachaa jirraa ja'ani. Falli rakkoo kanaa tokkummaan qabsaa'uu akka ta'es himanii jiru. Kanaaf waan diinni isaa qeesaatti isaan loluu fi ittiin nu lolu qabaannee diina keenya ofirraa fonqolchuu fi ofirraa kaasuun dirqama Oromummaa fi namummaan akka namaatti nurraa mulqame biyya keenya irratti lafa teenya raqqee keenya irra salphannee haadha fi abbaan keenya ilmaan xiqqaan baatii sagalii ji'a sagalii ta'uggaa sagalii wareegamaa jiru jira awwaalamaa jiru kanatti kabajaa uummanni Oromoo salphate kana kabajaa itti horuu yoomiyyuu caala kutannoon kaanee tokko ta'ee alaa keessa woboo jabeessee diina isaa ofirraa fonqolchuun dirqama Oromummaa kan yeroon kun gaafatuu fi akka Oromootti walirraa qabnu ta'uu. Yeroon amma keessa jirru yeroo akka sabaatti rakkoo keessa jirruudha kan jaan qeerroowwan kunneen Oromoon kaabaa fi kibba bahaa fi dhihaarraa garaagarummaa yaadaa qabu dhiisee tokkummaan ka'ee falmachuun barbaachisaa akka ta'ee fi ummanni addunyaas dhiibbaa gochuu akka qaban dhaamanii jiru. Loltoonni mootummaa maqaa farra riphee lolaatiin Oromiyaatti bobbaafaman Oromiyaa bakkeewwan garagaraatti manneen qotee bultootaa gubaa fi qabeenya saamaa jiraachuu maddeen garagaraa ibsan. Torbaanota lamaan darban kana keessa qofa godinaalee Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa fi Arsii keessatti manneen qonnaan bultootaa dhibbootaan lakkaa'aman waraana mootummaan duulaaf bobbaaseen gubatanii jiru jedhameeti jira. Duulli manneen qonnaan bultootaa Oromoo ibiddaan barbadeessuu kun tooftaa haaraa mootummaan biltsiginnaa uummata Oromoo ittiin cabsuuf baafateedha jedhamaati jira. Bal'inni oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Baatii keessa erga opereeshiniin farra riphee lolaa qindoominna mootummaa federaalaaf naannoo Oromiyaatiin Oromiyaa irratti labsamee boodam duulli namoota nagaa ajjeesuun hidhuu reebuun qabeenya saamuu manneen qonnaan bultootaa gubuu fi jireenya lammiilee nagaa barbadeessuuf noota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu ragaaleen ni mul'isu. Kun ammoo tooftaa lolaa mootummaan biltsiginnaa erga adda waraanaatti milkii dhabeem uummata nagaa maqaa doo waraana bilisummaa Oromoo taatan jedhuun hiyyoomsuu fi jireenya isaa balleessuun bulchiinsa isaa jalatti bituuf baafateedha jedhamuun dubbatamaati jira. Dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiin gubachuu manneen uummataa ilaalchisuun yaada fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessaniin qe'ee fi jireenya qonnaan bultoota Oromoo barbadeessuun tarsiimoo mootummaan Abiyyi Ahmad uummata Oromoo ittiin gabroomsuuf baafateedha jedha. Ragaaleen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dhaqqaban akka mul'isanitti waraanni mootummaa biltsiginnaa torbaanota lamaan darban kanam godinoota Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa fi Arsii keessatti manneen qonnaan bultootaa hedduu ibiddaan barbadeesseeti jira. Inni kun immoo Mucaa kooti jeneraarsaa dirribaa jedhama. Mana kunoo kanaa gaditti ansaati, ijaara kanaa gadi ansaati. Inni kun immoo kunoo kanaa olitti Obbo Dabalaa Nagaasaa jedhama. Ansaas mana kutaa tokko garuu jalaa gubateera, kutaa tokko jammaree irraa dhaamsanii anfaa ansaati kun immoo Dabalaa Nagaasaa jedhama.
Godina Shawaa Lixaa fi Kaabaa qofa keessatti manneen qonnaan bultootaa 114 ibiddaan barbadeeffamuu odeeffannoon Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhaqqabe ni mul'isa. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfaataa fi Cobii keessatti qofa manneen danuun kan barbadeeffaman yoo ta'u maatiin hedduun qabeenyi isaanii mana keessatti jalaa gubachuun jireenyi isaanii manca'eetii jira. Godinuma kana aanaa Ilfaataa ganda Somboo Cittum keessatti manneen 40 caalan kan maatii 23 gubamaniitii jiru. Inni kuni Anejjeta Ginnoo jedhama manni inni kuni. Kutaa lama manni isaayi. Inni kun immoo anfa isaa Gabbisaa jedhama akkatti asii oliin kuni. Ansaa mana kutaa sadii mana kutaa sadii. Aanaa Cobii ganda Qoricha Kootichaa keessatti maatii 7 jalaa manneen 13 gubamaniitii jiru. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee garaagaraa keessattis duulli manneen qonnaan bultootaa ibiddaan barbadeessuu loltoota mootummaatiin adeemsifamaa jiraachuu dhageenye. Godina Arsii aanaa Collee ganda Qoroo Guuguu jedhamu keessatti immoo torbee darbe keessa manneen jiraattotaa hedduun gubachuun ragaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhaqqabe ni mul'isa. Manneen uummataa gubuu cinatti qabeenya saamuu fi namoota nagaa ajjeesuun hidhuu fi reebuunis bakkeewwan garaagaraatti raawwatamaatii jira. Namoonni manneen jalaa gubate qabeenyi isaanii saamamuu dhiittaan mirga namoomaa irratti raawwatamuu namoota nagaa hidhata homaatu waraana bilisummaa Oromoo waliin hin qabne akka ta'e jiraattonni yeroo garaagaraatti ibsaatii jiru. Qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdaatiin ajjechaan uummata nagaa kan hidhannoo of harkaa hin qabne irratti raawwatamu akka dhaabbatu dhaabbilee siivilii paartileen mormitootaa yeroo garaagaraatti gaafatanis mootummaan bilisiginnaa haleellaa raawwatu itti fufuun ragaaleen ni mul'isu. Akkanumatti kun ankooti kun dambara kana gadi qabatee amma karraatti dallaa sana as gidduun yankiyya ture lafichi manichi. Jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaan nyaataa addunyaa Itoophiyaatti namoonni miliyoona 7.4 ta'an sababa hongeetii beelaaf saaxilamuu beeksise. Ibsi sagantaa nyaataa addunyaa baasee akka mul'isutti biyyoota gaanfa Afrikaa lammiilee sababa hongeetii balaa beelaaf saaxilaman keessaa lammiilee miliyoona 7.4 lammiilee Itoophiyaati. Itoophiyaa naannoo kibbaa fi kibba bahaa biyyattii keessatti hongee hamaa mudateen hanqinni midhaan nyaataa lammiilee mudachuu isaa sagantaan nyaataa addunyaa beeksiseetii jira. Lammiilee miliyoona 7.4 keessaa miliyoona 3.3 naannoo Sumaalee miliyoonni 3.9 naannoo Oromiyaa lammiileen 900 fi 22 ta'an ammoo naannoo kibbaa keessatti beelaaf saaxilamanii jiru jechuun sagantaan nyaataa addunyaa ibseetii jira. Namoonni 300 ta'an bishaanii fi nyaata beeladootaa barbaaduuf akka buqqaan dhaabbatichi ibseetii jira. Barattoonni miliyoona walakkaa ta'an barnoota addaan kutuuf dirqamanii jiru kan jedhe dhaabbatichi lammiilee balaa hongee kanaan miidhamaniif deeggarsi akka barbaachisu ibseetii jira. Sagantaan nyaataa addunyaa naannolee uummanni beelaaf itti saaxilame kanatti deeggarsa midhaan nyaataa dhaqqabsiisuuf hojjetaa akka jiru ibsa kana keessatti eereetii jira. Oduu gara Somaalilaandii argannutti yoo dabarru baqattoonni Oromoo biyya Somaalilaandii magaalaa Hargeysaa jiraatan rakkoo hammaataa keessa jiraachuu himan. Baqattoota kanneen gidduudhaan namoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbisee guyyaa guyyaadhaan saamichaa fi reebicha humnoota mootummaa biyyattiitiin irratti raawwatamaa jira jedhan. Kana malees humnoonni kunneen dhalattoota Oromoo biyya isaaniitti galchina jechuun magaalaa Hargeysaa irraa namoota maatii wajjin guuranii magaalaa Wacaalee geessuun garii ammoo osoo achuma hin gahin karatti harcaasaa jiraachuu himaniitii jiru. Namoonni karaa irratti harcaafaman kunneen deemanii bakka ga'uuf dandeettii waan hin qabneef beelaa fi dheebuudhaan daraa hamaa keessatti hafanii jiraachuu dubbatu. Oduun har'aaf qabanne kana fakkaata. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fufuu turtii gaarii.